Kanaaf jalqaba faayiloota sana argachuu qabna. Qorannoon poolisoota haala kanaan itti fufeera taanaan faayila sana nu dursanii argachuu danda'u jedhee tana yaadda'aa jira. Garee sana har'umaan argachuu qaba. Nama argatte sana dandeettii isaa dhagahee baay'ee ajaa'ibsifadheera. Waan baay'ee hojjechuu danda'uunsaa hojii keenyaaf nama barbaachisaa isa taasisa. Halloo? Hello Lubbuko. Akkam? Ani siif jira, akkamati? Mee bilbila konkolaachisaa sana naaf ergi. Harmeen bilbiltee kottu naan jetteetti. Maali nagumaani? Lakki homaa? Na yaaddeetu. Tole bareedduu ko barreeffamaanan si erga. Tole galatoom. Bye. Du'a ammaa dhageesseetti moo? Xiqqoo ishee dhukkubsattee waan tureef itti himuuf yeroon arganne. Egaa awwaalchi boru waan ta'eef har'a galgala himuun koo dirqama. Egaa hundi keessanuu dandeettii addaa waan qabdaniifidha as keessatti kan isin filatamtan. Nuti immoo akka gareetti waliin hojjechuu waan qabnuuf wal baruun keessan hedduu barbaachisaadha. Na hubattaniittu miti? Haayiluunaan jechuu dandeessu. Namoota gurguddoodhaa fi boodigaardii ta'ee tajaajileera. Egaa haala namaa ilaaluu, nama akkamii akka ta'e, hojii ibsuu, meeshaalee waraanaa garaa garaa fayyadamuu, lola kallattii akkasumas hordoffiirran hojjedha. Liiliin jedhama. Wantoonni kalaqataan na hawwatu. Haannaan jedhama. Dandeettiitti isaanan qaba. Maqaan koo Daani'elin jedhama. Konkolaachisaa dippiloomaasiin ture. Itti fayyadama meeshaa xixiqqaa fi balaa akka tasaa osoo yaadamin uumaman dabalatee muuxannoo ariifannaan konkolaachisuun qaba. Hojii kana booda hojjetamuuf hundumti keessanuu akka dandeettii keessaniitti ramadamtanii hojjettu. Waa'ee gadi fageenya hojichaa dhageessaniittu miti? Hojiin kun yeroo dhumu waa'ee maallaqaa dhiphachuun keessaniin dhaabbata jechuudha. Na dhaggeeffadhaa, hundumti keessaniyyuu hojicharraa gahee 10 qabdu. Hojiin kun dhume jechuun qarshiin isin argattan isin irra darbee dhalli dhala keessaniyyuu dhuguma fayyadamanii kan hin finne ta'a. Egaa hojii keenya dhumarraa eegalla. Yakka ajjeechatiin shakkamaa waan ta'eef bakkuma argametti haa qabamu. Tole. Hojii keenyaaf barbaachisaa kan ta'e dookumentiin ni jira. Waraqaalee kanarra bakkatti argama iddoolee 2 argattu. Egaa akka yaada kootti faayilli nuti barbaannu iddoolee kanatti argamu. Kanaaf iddoolee sanarratti qorannoo barbaachisaa ta'e gootu. Bakkichi eessa akka ta'ee fi sosochiin akkamii akka jiru odeeffannoon jira? Tokkoffaan waajjira dhaabbataa yoo ta'u, lammaffaan ammoo mana jireenyaati. Namoonni mana jireenyaa sanaa ammoo gaddarra jiru. Kanaaf maal gochuu akka qabdan ni beektu jedhee yaada. Sana booda faayilicha akkamitti akka miliqsinu walumaan irratti haasofna. Eenyu eessa akka deemu waliin haasoftanii hojii keessan eegaluu ni dandeessu.